bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa zoonii bahaa fi giddugala keessatti tarkaanfii diinarratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Iluu Abbaa Boor keessatti rakkooleen qaamni mootummaa naftanyaa PP hawaasa irratti raawwatu hammaachuun dhaga'ame. Loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa lixa Oromiyaatti abbaa ilmaan shanii ajjeesuu himan. Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa barataa umrii 16 tokko ajjeesuun dhaga'ame. Bitoota isa 16,2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turan afeerraa kooti. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa zoonii bahaa fi giddugala keessatti tarkaanfii diinarratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaaltunyaa waan qinxeeffatte qabdi. Guyyaa dheengaddaa bitootessa 14 barkuma 2026 waboon zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booratti birgeediin Nikularaa waraana mootummaa naftanyaa PP adabuun BKM fi meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu ajajaa waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Waboon zoonii kibba bahaa diina harkaan qabaa jiraachuu fi humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabee jira. Haaluma wal fakkaatu waboon zoonii bahaa Harargee Aanaa Ancaar lafa tokkummaa jaalalli qabsoon itti marge keessatti waboon tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhachuun humna diinaa du'aa fi madoon adabaa jiraachuu ajajaa waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Ittuma fufuun birgeedirri isaa guyyaa kaleessaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa qajeelcha poolisii fuulduratti eda galgala sa'aatii 2:20tti risaan kaabinee fi poolisoota irratti shugee gadhiisuun dukkana itti ibsee watwaachisee baheera. Gootichi haala kanaan lukkeelee waraana mootummaa naftanyaa PP 4 kutaa kana jiruu fi waboon zoonii giddugalatti guyyaa kaleessaa injifannoo boonsaa galmeesseera. Gama meeshaatiin ammoo qawwee fi rasaasa guutuu waliin irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Iluu Abbaa Boor keessatti rakkooleen qaamni mootummaa naftanyaa PP hawaasa irratti raawwatu hammaachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qinxeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Boor keessatti rakkooleen qaama mootummaa ofiin jedhuun gandoota mara keessatti raawwachaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Yaayoo ganda Leeqaa keessatti roorrifamni ilmaan Oromoo irratti hammaachuu dubbatan. Dargaggeessi ganda Leeqaa irraan dubbise akkas jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himee jira. Ganda keenya keessatti waraanni mootummaa biltiginnaa dirqamaan ijoollee Oromoo baha fi gala isaanii eeganii dirqamaan qabuun gara leenjii waraana mootummaatti guuraa jiraachuu dubbate. Dargaggoonni dirqamaan qabamanii osoo ummanni duuka boo'uu fuudhamanii adeeman maqaa jaraa haala kanaan nu ibsee jira. Tokkoffaa irratti Kaliifaa Jamaal osoo inni midhaan calleeffatu bakka hojii isaatti jala deemanii qabanii midhaan isaa bakkeetti gachisiisanii dirqamaan fuudhanii adeemanii jedhayyatan kun. Lammaffaa irratti dargaggeessa maqaan isaa Zeenuu Kalil jedhamu osoo inni gara dirree gabaatti adeemaa jiru daandii irratti eeguun qabanii osoo ijoolleen hiriyoonni isaa duuka boo'anii fuudhanii adeemanii jedha. Sadaffaa irrattis nama maqaan isaa Naajii Kadir jedhamu mana isaa jala bulanii yoo eeggatanii of dagate yoo inni gadi ba'u dirqamaan qabuun fuudhanii adeemuu dubbata. Arfaffaa irrattis nama maqaan isaa Imaam Kadir jedhamu qabuuf osoo halkanii guyyaatti roorrisanii gidiraa waraana mootummaa baqachuun mana ofii cufee baqatee badee jira jedha. Erga jara harkaa miliqeef haga yoonaatti bakka kam akka jiru wanti barame tokkollee hin jiru jedha. Shanaffaa irratti nama maqaan isaa Jabaluu Suntaal jedhamu daandii irratti itti dhufanii dirqamaan fuudhanii adeemanii jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti gabaasee jira. Qeerroon kun akka jedhutti ganduma keessatti dhalanne lafa irratti dhalanne irratti akka hattuu mataa gadi qabanne akka waan saba biraa taane bibirrachaa of sodaachaa jiraannaa jedha. Mootummaan dirqama akkasii nurratti laataa jiru kun uummata keenyaaf bu'aa buusu tokkollee hin qabu jechuun dubbate. Gandi keenya daandii irraa deemnee barannu hin qabu, manni keenya ifaa tokkollee hin qabu, aga dandeenyu soolaarii mana keenyatti bitanneeti dukkana ibsachaa jiraanna jechuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himee jira.
loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa lixa oromiyaatti abbaa ilmaan shanii ajjeesuu himan bal'ina oduutiif jaal duniyaa waan qindeeffatte qabdi. Bitootessa 16 bara 2026 loltoonni mootummaa lixa oromiyaa boojii birmajii magaalaa Biillaa Araddaa Amuumaa Agaloo jedhamutti abbaa ilmaan shanii ari'anii ajjeesuu jiraattonni miidiyaa walabummaa oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti guyyaa kaleessaa galgala irraa kaasee hanga barii bakka ganda Amuumaa Agaloo yookiin Heennaa jedhamu magaalaa Biillaa halkan naannoo sana buufachuun mana nama hundaa ollitanii mana keessaa waan akka saanii minjaala siree fi waan akka qircaataa keessa namatu keessa jira jechuun mana nama hundaa sakattaa turaniim. Namoota argatan qabataniiru. Akkuma carraa ta'e namni maqaan isaa Bultii Tolaa jedhamu lafa barii lagaa bishaan fidee yeroo gara manaa deebi'aa jiru itti dhufuun eessaa dhuftaa koottu jechuun itti fiignan sodaatee fiigee sana booda duukaa bu'uun ari'anii utuu jalaa fiiguu rasaasa itti roobsuun lubbuu isaa galaafataniim. Arsii bahaa aanaa sirkaa keessatti loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa barataa umrii 16 tokko ajjeesuun dhaga'ame. bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii bahaa aanaa sirkaa ganda Soolee Digaluu Gunaa iddoo addaa Horoqaa jedhamu keessatti gaafa bitootessa 11 bara 2026 loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa barataa kutaa 5ffaa maqaan isaa Abdulatiif Kadir jedhamu ganama toora sa'aatii 3 irratti rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii deemu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Abduun umriin isaa waggaa 16 ta'uu fi shiftoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun ajjeesanii ola deemaa kana karaatti hambisan jechuun jiraattonni gocha gara jabina bilchiginnaa kana balaaleffachuun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti foomsaniiru. Daa'imni kun nama umrii isaa xiqqaa isaan hawaasa naannichaa ijoollee adda addaa gargaaruu fi jaalala namootaa kan qabu yoo ta'u hawaasni gandichaa du'a isaa kanatti gaddi guddaan nutti dhaga'ame jira jechuun yaada isaanii dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.